Zumruutko yeroo dheeraadhaaf ati homaa yaadattu turte. Amma akkamitti yaadannoo kee deebifatte? Sammuun keessatti taphachaa jira. Wantoota dhugaa hin taane argaa jirta. Sababa qoricha naaf kennitaniifi qoricha maali? waan uumame sana akkan yaadanneef namni tokko qoricha koo jijjiiree ture. Sobaa jirti. Maaloo dhiisaa malee keessan ba'inaa. Lekkeni gonkumayyuu isin sobaan jiru. Ragaa qaba. Itti himseenaay. Aadde seenaay waan uumame sanatti him. Eeyyee. Aadde Zumruut guyyaa guyyaan qoricha ishee tasgabbeessu fudhachuu osoo qabdu namni tokko qoricha sammuu ishee irratti dhiibbaa geessisuu danda'u isheef kenne. Anis obbo Abbaasitti himeen ture. Abaaramaa wayii. Humna maal? Abbaas! Sarahaat! Kana qofatu su'eef miti Sarahaat. Sababbii haati manaa kee jecha tokko dubbatteef narratti kaataa. Ani lubbuu koollee dabarsee siifan kenne ture garuu iddoo baay'ee na dhukkubu na rukutte. Ammayyuu haasaa jiru. Nagaddi isaa mee qoricha jabina akkamii? Dhiisi maaloo dhiisi. Ana qorichicha sana kan jijjiire ana dhalma koo qoricha sana kan jijjiire anatu akkas godhe kan jijjiire ana. Ifa manaa godhe bareedduu koo.